wajji dalage yoo maalii wajji dalage hiccitii biyyaa dabarsee kenne akkamma Snowden namichi jedhamu hiccitii Ameerikaa dabarsee kenne sigale hiccitii jechuun kana hiccitiin ummatoota gurguddaa irratti ati dhiibbaan godhuu dandeessu ati gartee ittiin qaaneessuu dandeessu ittiin salphisuu dandeessu ittiin gabbuusuu dandeessu hiccitii jechuun gartee hiccitii biyyaa dabarsee kennuudha sigale mee hiccitiin isin harkaa qabdan maalire tuun tachirraa hafte private secret kan jedhaniin kana private secretiin private lifein ka gartee kana keessanii hungalu Presidenti America Bill Clinton gartan waajjira isaa keessatti secretary isaa takka barreessituu isaati wajjin ciise private qorti geessanii intalti dhiifama godheefi hudduun tiyya hudduu eebba qabdu kan presidentiin daawwate jetteeti qallitti dhiifama goote sasset isaan lamaan idduu jirtii jechuudha sigale wanni Oromoon ooftu wanni talkaashaan amma shamarranii noggi way viidiyoo teenna bira jira maarree teenna bira jira mitirkishoo teenna bira jira warra bira jirtu sanii fi intala saliddu malee biyyaa fi saba Oromiyaa Itoophiyaa wanni galchaan jirtu jechuudha sigale ta itti gaafatamtu ta itti gartee rakkattu ta gartee itti warrakkisan jara kaanii jechuudha mee iccitii matanaa dura dabaradhaa yaabbulee way iccitii jaawariin gabbaasuu deemu وهيجي نمشي خواتين جرا إساق كنا ووتهم فا سيل وهيجي تجاورين قباسو ديم يونيف مي جاور محمدي في أن هنغان التولد ده أنه أكتر تولين ترني بيتني تكنا هيجي تجاورين باسو ديم أما بالذكرنا والدرو دابتشو جرامي مينا هيجي بالذكرنا تين قباسو ديم بالذكرنا وانا كنا قولو ديم نوغانت سبغانت أكنا جيتن سرنا راس وماله ناغرتي شمالي سكنتي أبيجي كنتي برايفيتي شمالي سيفي سيقالي أبيجي خيسا وننو ناك أنجرتو جاجو سيقالي wanni namni qaanjirtu jechuudha saniifu hiccitiin gartee sabaatii fi hiccitii dhuunfaa adda baasaa beekaa jechuudha yoo hiccitii santa gabbaasu asuma hiccitii teennu bira jira maarree teennu bira jira mitirkishoo teennu bira jira wanni jechaa ooltan adeeroo xiqqollee taatu laal if qaanfadha yaadaan nama mo'achuu hin dandeessa warri abiyyi mormuu sigale eenyummaa namummaa abiyyi oromummaa abiyyi maarrummaa abiyyi mormaan jiru anarraa eegale sirna abiyyi mormaa jira adeemsa abiyyi oromoon ta'uu jennee mormaa jira jechuudha adeemsa aangoo fi jaarrachuu adeemsa aangoo fi tursiifachuu adeemsa gartee oromoo sabboonummaa oromoo quucersuu qancarsuu dhabamsiisuu sigale sirna barnootaa dhabamsiisuu kana jennee dura dhaabbachuu jirra malee abiyyi fedhu amaara gangalche fedhu tikree gangalche fedhu maarree gangalche sun dhimma mataa isaati malee dhimma keenyaa miti tajaawariis akkasuma dhimma keenyaa miti jechuudha jaawar hangam takka qabsoo Oromoo gurgurate hangam takka qabsoo Oromoo gane hangam takka qabsoo Oromoo dura dhaabbate jettee laaltee jaawar mormuu danda'u qabda malee maarree teennu bira jira marretiitiin gadi yaasa atiin arrakkana jettu kun warri wajjidala iddusunii sinama nu beeta anammoo zoodeen gadda gaafaan PP ta'usan hicciti jaawariin gayyaasa naafi jaawar wajji turre ni beeytanii mee hicciti jaawariin gayyaasa osoo warriin bira dhaqe sunii sinama nu jechuudha anamme hicciti isaaniitii waan naagee hin qabu hicciti jaawariinis waan nagee hin qabu tokkollee waan garuu eenyuutu irra yeroo ammatti Oromoo fayyada ji'eetiin sigale wal madaalchisee deeggaraa jechuudha isin sigale isin rakkoo guddoo qabdan dabarsi osoo hiccitii feetan fiddan yeroo ammatti jaawar maammakka Oromoo qabsaa'ee dhiisi wallaahi bilziqinnaan osoo hiccitii feete fidde na'aman
namni huggii jibbame huggii ajaa'i huggii tortore sabni waa takka gurra kanarran kaayyatu dhugaan siima osoo waan feetan fiddani osoo hiccitii shayxaana baaftanii fiddanii jaawar dhiisi shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan sigale shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan wallahi qabiinaa taa'intan dhugaan siima sigale akkanumatti gartee balalalalalalalala jettanii ni yina sigale mootummaan deeggaramuu qaba gaafa deeggaramuu qabu jala buuneeti kan nu fixu yaan kan dhukkee nu godhu yaan asitti waan narra ga'ee beeytanii irra deebi'anii maaliif abiyyi deeggaruuf jecha gaafas deeggaramuu qaba yes amma mormamuu qaba dhibba mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane morminuu irraa mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane sirni salleen buqqa'ee baduu qaba jechuudha dhugaan siima akkumaan dheengadda jala bu'ee dhugaa si himettiin dhugaa si himaa jechuudha sigale saniifuu balalala injina waan feetan fida sigale waan feetan fida tammoo piraayiveetii citiitiif ta namoota lamaan iddoo jiruutiif tanaan deddeemtanii waa takka isinumaatti qaanaa isinumaatti wannata natin namni baakanaa isin hin jiru sigale saniifuu tanumaaniin bira hoota hiccitii adda baradhaa dura hiccitii warra polotikaa beektu jaawar namoota 90 meeqa ficcisiise maarree ficcisiise mitirkishu ficcisiise hay Geetaachoo Raddaatii fi Tigreentuun nama miliyoona Abiyyii fi Geetaachoo Raddaa faan Tigreentuun nama miliyoona meeqa walidduutti fixaniiti amma harka wal fuudhanii tattaa'u jiran. Sanuutiin kun uummanni ergamtoota warra siyaasattiif hin beeknu nutiin kun rakkoon teenya bar gatii qabnu if hin beeknu bar uummata jechuun amma Ameerikaa guddoo addunyaarraa uummataan Chaayinatti aantee lammafarra jirtu tana nama kudhan ga'u bar namni sochoofatu ummata kana guutuu Iraaq geessee haficcisiisu Afgaanistaan geessee haficcisiisu sigale Liibiyaa geessee haficcisiisu namoota kudhan ga'u bar beeyta akkasii nama 90 fi takka naa lakkoyta miliyoona waliddu daaraa godhaniiti sigale harka wal fuudhanii ta'anii wajji nyaatanii jechuudha laal xiqqoo wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha itti aansuudhaan qeeroon ganaa karaan cuftu miitirkishoon ganaa karaan cuftu eenyu karaa cufisiin jedhe mee barruu jaawar maammakkee isa qeeroo kee karaa cufitan jettu natti as kennu hin cufin ka eenyu si kadhate hay bakka qabsoon karuma cufuu qofa qabsoon lagannuma gabaa qofa sigale qabsoon beeytan dursa qabsoon jabduun mooraa Oromoo tafacaatetan Oromoo afaan walwallaaltetan Oromoo gandummaan piippiin adda facaatetan Oromoo gosummaan piippii walirra jaartetan Oromoo gartee afaan dubbattu tana tokko gootee mooraa Oromoo tanaahu itichuun qabsoon tana caalteen jirtu wanni piippiin jibbitu guddoon waraana guddaa birgeedii sossootuun jibbitu Oromoo jaaramte wanni isin jibbitu piippiin paartiitii jaan sirriitti hin beeka waan isin jibbituu fi waan isin jaalattu hin beeytati amma warri piippii harka dhooytu kun piippumaa hin beeytu dhugaan siiman wanni guddaan niikuleerri guddaan waraanni guddaan maaliif jaawar maammallafaa kaanaan piippiin rooraati jaawar qeeroo hiriira baasaa fi miti lagannaa gabaaf fidaa fi miti Oromoo afaan taate tana afaan tokko godhaafi itti beeka waan ta'eef ijaaramiinsa jechuun niikuleera caaraa jechuudha sabni ijaarame hin hatamu hin sobamu hin ganamu jechuudha qabsoon guddoon saba ijaaru hayyoota Oromoo ka walitti mufate kana tokko godhuun kan amma jaawar eeggatu miidiyaalee Oromoo ka afaan haasa'u kan afaan tokko dubbachisu qabsoo Oromoo tan oofan tana ummatallee kan piippiin dammaysifattellee sigale
أنا ما فاد دميسي والرومانو تبيبي دميسي نسان اللي غرغلني أكتي دميت أنسون دوغورا جاني خرا سري خرا تغافين تديبتو خرا تغرتي أتي إنجفنون تي إهاتو الرخاون قبصون كان چالنج روبر بيتا دروكس تهريرا تغراچفو تلغنا غبا تلولا سينو تتركان في فلوچو غنابر نيوم ملوبر سن ترسيمونو لفنكام نيبا خراچفو انجرو نمني سيدو انجرو نمني نادو يجيس انجرو نمني خرانا چوف يجيس انجرو سيگل هنچوفين उसी फरसो दे रूगी उसी चाती खे कमे सिगले सासेत नमनी खरा ना चुफी यो जावर खरा ना चुफी जे कसजी खरा चुफी जे नमनी खरा ना चुफी जे उंजिरू सिगले खरा ना चुफ तक्का बरूसा खैसत खरा चुफा कैरो को पोइतनी कैरो लुल्लिगे इसा जुंकर रे qabsoon wallaalon kaysan kana yaro hunda qabsoon bifataka qabsoon bifajijirrachaa dhufti yeroo garii qawween dhufti yeroo garii karaa cufuun dhufti yeroo garii saba ijaaruun dhufti yeroo garii sabuma kanaa calliftee laaluun dhufti gaafa callisuuti callise sigel gaafa dhugaa dubbachuun geessuus ka'e jaawar gaafa callise maaliif callifta ministeera ayyaanuma qofa nutti himta sigel jettanii iyyuu turtan inni lafaa ka'ee dubbachuu eegallaan maaliif dubbatta maaliif akkana taata jettanii iyyitanii jechuudha itti aansuudhaan mee wantoota jaawar dubbate keessaa takka sobanaa himi waanuma nuti asirraa iyyaa turre mootummaan gibiraan ummata gidirsaan jiru milishaarra jaaree gaachana sirnaa jee gartee iyyitee baasaa buusii ummataan gartee matarraatti gannaqee ummata gidirsaan jiru mootummaan mana miskiinaa diiguudhaan qorqorroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti karawwalaa manaa tokko bituun qarshii meeqa si fakkaatti feerroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti sigale osoon ummata mariisisin osoon caffeen oromiyaa heeran baasin mana oromiyaa keessa jaaramu diigamu kajaaramu heera caffeen oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee jaarama heera caffeen oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee diigamaami paarlamaan Itoophiyaa taa'ee mari'an bakkatti abiyyi gammachiisu miliyoona meeqas kenna baankiidhaan baankii cufu heera kamiin cufte hin jiru sigel mana miskiinaa abbaa ilmaan 10 abbaa ilmaan 15 abbaa ilmaan 20 nama jaartii lama qabu kamana kana yoo jalaa diid waan ijaarratuun hin qabne maatii meeqaa hoomlasii ta'e har'a kararra taa'u jira haya mana kana diide baay'anni ati mana kanaan jaartu mee sabbatu mana maa hiiteeti karaan jaarta kana dubbachuu jira jechuudha kun kijiba yoo kijiba jee ummanni Oromoo amurteessu kun kijiba namni tokko dursa pilaanaa godhama erga pilaanni godhame karaan kun injiinerootaan laalamee magaalaan tun bakki tun eessa ta'uu qabdi karaan eessa ta'uu qaba dukkaanni eessa irra dhaabbachuu qaba manni nyaataa eessa ijaaramuu qaba hoteelli eessa ijaara wanni hundinuu warri sitii taa'eeti qoratee baay'ata baasee injiineroonni qoratee daandii kana injiinera kamtu qorate eega injiineroonni qorate booda caffee dhiyaataa jechuudha caffeetu heera baasaa jechuudha sigale waalaikum salaam ziizo caffee heera baasaa jechuudha mee heerri caffee tamtu heera baasa paarlamaa Itoophiyaa kamtu taa'ee mari'ate misooma koriidarii kana amma abiyyi oofu kana mee paarlamaa kamtu taa'ee mari'ate eega paarlamaan taa'ee caffee oromiyaa tamtu taa'ee heera baase mee bar ummata umaan beeyne harkatanii isinitti taphachuu jiranii kana jaawar mormuu jiru jechuudha san gubbaadhaan
seer dhablummaa babal'atee jira. Namni mana murtii heerri kabajamaan jiru, namni mana murtiitii bahee ajjeefamaa jira, mana hidhaati ajjeefamaa jira bahee. Namni manni murtii gadhiise sigalee gadhiifamaan jiru. Sigalee namni osoo mana murtittiin dhiyaatin amata 2, amata 3, amata 4 hidhamaa. Hayyee fakkeenyaaf taayyummaan danda'a dheengadda manni murtii mirga wabii eegee fi butamee eega ummanni sabaa sablammiin bahee iyya gad hin dhiifamne. Seeraa sun dabarsi warruma isin beeytanii isin lakkaa Abdii Raggaasaa afaan hooggantoonni ABO seeraan ala amata 4 hin dhabne osoo mana murtiitti hin dhiyaatin osoo murtii takkan harkatin akkanuma deemaa jedhamee osoo wanni isaan hidhamaniif ittiin himamin hayee deemaadhaa bakka amma jaamee akkanumatti amata 4 booda meeshaa isaanii guurratanii kuun laamshee namni fayyaa tahee ol seene laamshee hin baane. So khana mormamu jira kun kijiba amenaan diplomasiin Itoophiyaa laamshawee Itoophiyaan gartee dur Afrikaa guutuu keessa kabajaa qabdu dhageettii qabdu fudhatama qabdu nageenya kabachiisuun teessuma lafaatiin sigalee waa hundaan Itoophiyaan gartee addunyaan akka burcuqqoo kanatti kan leelliftu arra akka gartee naapingii gartee wantaan furriin xaragatanitti akkasitti xaragatamee lafatti hin darbamne diploomaasiin daamma camte waliigaltee Ankaaraa tadheen gaddaa tana cabsuudhaaf jecha waraanni Itoophiyaa waraana Jubbalaandii wajji waraana mootummaa federaala Soomalee waraanne. Hassan Sheikh Mohe osoon hin jaalatin Abiyyi kanatti Ameerikaan ni deemteeti gartee sigalee deemtee farramtuu qofa gaafatte asii osoon itti hin qophaa'in ce'ee dhaqee kan waliin mari'atin ichi dhaqee waan ta'eef sa'a 7 ol wal kirikiranii dirqiidhaan hin mallatteessine sigalee dabarsi Eertiraan dheengadda dhaabbattee juntaan wajji dhooyte arra nu dhawuu qophaa'utti hin jirtu. Suudaan kan ifiifuu keeysoo isii keeysa gartee rakkoon jiru san gubbarraan nu dhawuudha daangaa Itoophiyaa cabsitee taa'utti hin jirtu. Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa seenee taa'utti hin jiru. Waraanni Saawus Suudaan ichiin as deemee sigalee daangaa cabsee ummata Itoophiyaa caccabsee saammatee qabeenya saammatee loon saammatee daangaa Saawus Suudaan deebuutti hin jiru. Kana gartee dadhabina mootummaatii fi laafina diploomaasiitii jee dubbate. Haya kan kun kijiba waa'ee nageenyaati. Wal finne wal ajjeefne ka wal fixu jiru Itoophiyaadha ka wal gatu jiru Itoophiyaadha ilmaan biyya takkaati ilmaan obboleeyyaniiti Amaaraa fi Oromoonis Tigree fi Oromoonis obboleeyyanii sigale hayyee sosaniifu araarri bu'uu qabaa mootummaan mo'uu dadhabe riphelolaan mo'uu dadhabe lachuu wal mo'uu hin dandeenye takkaa tokko mo'a amajjaa isinii kennan mo'uu hin dandeenye sigale nageenyini bu'uu hin dandeenye bakka nagaya barbaannaa nagaya chiraachiroo osoo hin taane nagaya gartee maallaqaan gandummaadhaan dhayxanii ABO wal jalaa bittan osoo hin taane nagaya gartee waliigala ka dhugaasan ka addunyaalleen qaamni sadaffalleen irraa qooda fudhatu san barbaannaa jechaa jirra nu hundinu kana mormuun sirriidhaa miti. Hayyemee wohumaan sii lakkaa'e tana keessaa waan Jaawar Mohammad kijiba dubbate tana kijiba ji'iti as jalannaa barreesse. Wanni inni mormaa jiru tana biyyattiin cabte tuffatamni diploomaasiin kute ekonomiin biyyattii daabboo takka namni bitachuu hin danda'u. Sigale daabboo takka nu hundi maatii biyyaa qabna mee ganduma keessan gaddawwalaa gaafadha. Namni bar maaliifin biyya tanatti uumamee keessa jira
akkam magartee faarsee bulaan wanta bilici Christmas tan Christmas light yettiin faranjiin asii mukarratti hidhan sila video amma asiin qaqqabeeni gartan mukarra akkana godhata Christmas light amma Christmas irra holiday guyyaa Christmas light dolara lama inni gartee Arab Emirates irraa galchee chi bilici godhutan ozoon hin taane ummanni gartee lafarratti rakkoo keessa jira cinqii keessa jira sigale sanifu rakkoo tana ummata raahiha qaala'insa jireenya khafi Dubai zawee mootummaa amma Amerika keessa qaala'insa jireenya jira maarree keessa Amerika keessa bar yoo arra qaala'insa jireenya jiraate bar mindaa keenya jala ol deema bar yoo qarshi saandunyi duraan qarshi 3-4 ta'e yoo duraan qarshi 20tti sa'ad dalayde qarshi 20 takka 22 siitaa bar mindaa kee jala ol oofanii bar qaala'insa jireenya yoo jiraate mindaan kee jala oliiqa khiraan manaa yoo qaala'e mindaan kee jala oliiqa bar laalanii akka wal dandeessisanii oofanii bar sigale akkanuma kiraa manaa sami kuchiifte daabboo sami kuchiifte mindaan kee chuma jirammo san gubbarraa mindaa kee kanarraa gibira sirraa fuudhan amma mindaan kee khuma furiyoote manni yoo khum jaate bar kiraa manaa bichaa kafaluuf kum lama namarraatti kadhachuu si barbaachisa darkaa dalagaa biroo barbaadachuu si barbaachisa sigale arra hojjettoonni mootummaa maal keessa jiran arra dooktarootaa fi piroofeesaroota taaskii oofu jira bar guyyaa yuunivarsiitii qaraayisaa oolaniiti galgala dhufanii taaskii oofanii bar ana kuma nama dura isinii barsiiftuu yuunivarsiitiitiin beekaa ta halkan huccuu namaa miicaa bultu kitaaba kam dubbifteeti ganama barattoota qaraasifti naayime amma faarsee bulaan asii waxii dhugee quufee sigale garaa marmeela fakkeessee hoggiichii taa'ee jijjiirama dhufe kana jijjiirama Oromoon harkatte kana bookun jijjiirama maali micciirama sigale waxiin dhuguu harkadhe kana jettee sila akkasin nu jijjiirte shiroon gartee garaa guuttachuu eegale kana jettee sila akkasin nu jijjiirte baay'ee natti mijjata baay'ee nuutaa sila akkasin nu jijjiirte sigale qaala'insi jireenyaa ummata matarraan ba'e ummanni maraate sigale foon nyaachuu bar ummanni Itoophiyaa bar foon yaa barakkas akkasii bar foon quufnee firraa lafa dhiifne foon gaalaa foon loonii foon sangaa jedhanii bar seenaaf walitti himu jiranii akka bara dur akka sheeka abbuutu afaan dardarummaa isaa wayi bargaa khaniin aaniin amma mulaaxaa kun durraastaan kiyya asirra ture dubri kun akka laalee maasha Allah sheeyni